Isa no mitigre ya bar. Lama maje gabakan. Kursin ta duri miti je bar. Mana laga jalla Kira tahu kira je. Bi wan isin ngali ni. Nuti takala majanni. Me da ga asiri ni ma nam takala hukuma dura inni kursi san on sene isaji. Mal tinji beli beta. Nam tiki Haile Sillaase fi milili kuma rai uke da dau ege. Barka amarinu irrafate jara attodis. Haile Sillaase bugula goda khabar idibu sare marate ba kaatu isi idibu hindi dullonde awala ni kan hindi dullonde fakko aduna da isibu isa hindi dullonde ba kaatu so sa ko family gudu ausaga sauti disani malla itibasi bar meta ajaiba ti gode akka master shikashin ko ditti fulo gudise na hasena bidi ugaji ne sejibban malif isa abilito zinna shi mali abito bakala je tolle ne abiyot zinna mali zamali bidi zinna shi magana itu bada aras borus kapsonte buke je tatu rebe dur cina chafi bita bi me gato biye nya cina mo to ko da biye kan hono nuti engada wani odipa de bere mali di beta odipa nuti ese sayeto jattu dasi isa de garre male ella odipa dammakin safi la wani ne wali wallahi dammakin safi baraga wali wallahi illa odipa bana ni baraga male hindamai ne wo Begitu mana barak jalan dia na. Ni barak kembali entam ini san. Nuti atas borus nama damaki wajib dia. Durani sesini ningki. Nama mora tapso oromoti ala ufe dunna tinggal medina anje mali. Wan berat le tahu namni. Nama durwan oromoti tu pecah tu le tahu kap. Allah kan kayak saya le. Ethiopia raja semua. Kan Ethiopia raja tu Ethiopia tu nunu durani. Ethiopia. Nuti wani janne. Yo ni vivi teradi duga kun kabi katana tiga sirri tiga dapat tu tay. Nutis ini tehnya biaya tehnya tu muka horor dan san hangga saya dah apa ni biaya ni balik janne janne malek. Isatu tu gal manu gaya terus mati janne ni malek. Nanti cik Ethiopia anje naja. Nuti Ethiopia tu nama sekolah Ethiopia jaru fuldura bimba malek duga ni sini fuldura Ethiopia le ni jaru ni. Aket jaru. Itu umat Ethiopia tu jaru. Aket jaru mazis. Ethiopia tu wal sin tate beine. Wajjual Marianne Ethiopia dirke nurra fidan tanamiti wali galle yo tates makan Ethiopia yo vede mun khutu mantane makabira to kwatra wali galle yaratu koppe do mata Ethiopia to jini isini kala santo bana nammo santo bana jalla kenya to ko yada kakabana war makay sani asusta wani sinjata mutu man Ethiopia wala gaya kabdiyata la yumkin an kana ma kan Obbolleessa kiyya gurra rabbiin naa ure kanaa miti. Gurra rabbiin naa ure kanaa miti. Kaniin ijoollee xiyyatti xiqqoo ure kanaan hunda gahuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan? Har'a Itoophiyaan amma dhiisii gaafa meeshaa gurguddoo qabdu Itoophiyaan Eertiraa xiqqoo sanii facaaftee horiite. Gurguddoo kun. Ammoo gaafa dadar turre. Wallaahi siin jee BKM fi Suhooyi fi waa hunda facaasanii dhufanii Dimishiri fi Dimitfori fi Minishiri fi Dimitfor dugabatan dadar dufani chokospa. Jauh mereka kan masih kena apa namanya jadi. Apa kamu itu saya senuka enen. Wala anturan bambamin tahu ture. Kono semen tinggi saya dulu. Kau umri isi amata kuda. Amat demi gaji harkat abad tu tanah tanah ture jadi. Guyya tu kalau benar Ethiopia undi nori. Ethiopia berapa? Isin Ethiopia kan datang, tapi Ethiopia alam sih ramai lah kebutuhan jirat timale, wong tak kangkap dua. Kali kan tu kamu tadi dem tu lepas so presiden di sekolah yo so sinjar nakam jatana jadi, nampak dia mali. Namun Ethiopia adalah kan kabuat kali dia oleh berapa miliar di bawah pun ni jadi, anak mana mali ni aja saja jadi. Sebelah nana jadi kalau kalau yo tak mali ni jadi. Mali ni aja sana mahal. Mali. Namun Ethiopia mas adalah kan kabu.
والمرة الرابعة ولا يو أما تكايزة نما مليون دي بجتة أما تازدمو نما مليون دبا في صدمي جا نما أنا ما نيجيبتا أما نتوان أبصر نركعين يجتمعنا هزيني ما نتيك أبصر نركعهم نو سبب نركعهم أما هذا دينك دكتي نما دقيقة تكايزة إثيوبيا تنا هذول التقطي دندو أنا خايزة بيرد أبتون ستة لا بيجي أكمل تكنا أنا Itoophiyaan dhiiga ilmaan isiitiin Itoophiyaan eeggatti akara dubbiiti. Amma jechi abiyyi amma akka jettan kun dubbii akara san ta'uu danda'a. Saniifuu waraanni nuun ta'uu hin jiru. dhiifama antara takkaan qabu. Faddolu. Fakkatiin hin qabu tabi. Asitti baahee yeroo ijoolleen halgaddaa fi guyyaa isin dabra kana baate dhimma yoo hariyacha amantiif hin baane. Abiyyiin ajandaaf maa qopheesseeti amantiidhaa jaa. Sajooleen Oromoo dilichi dhaabee sun dhimma amantiitiif wal dhaba qabammoo waa amantiirraa rakkoo qaban rakkoo siyaasaa yookaan aktiivistii keenya maaliif warra qopheessichuuf baateemi amma wanni hafarfamaa jiru amantii namni olii boogu jiran kana eenyuuf eenyu amantii wal dhabe Gaarii. waan hin jirre ifiitolchee abiyyi nama Oromootii fi namoota Itoophiyaa kaan jidduu kaayuu Gaarii. kanaafuu Kanas gana kubu deeman ji. Matas kana ni kubu deeman ni be hala kadu sagantata. Sagantata isaan lafa kaan. Matas kana ti isaa qawwee guurrate. Deebi'ee gareesaa ta matas kana keessa ummata qawwee dhoytu. Ummanni ogaa namni tokko keessaa du'e deebi'ee masgida matas kana san keessa nama jeessa. Kun olaala kan godhan jechuuf deemachuu. Waan kana amma sagantuma tan. Namnummaan dubbii amantii Islaam amantuma kiristaanaa fi Islaamaa wal loluu deeman jee. Awwal marra Itoophiyaa keessatti. Masqala biyyi jettaniin kana akka jaha dubbe eenyu maqaan isaa masqala biyyi kana jettaniin kana maqaa isaatti illee dubbe masqala biyyi gutakka abitoo dinnaas suma jedhanii maqaan isaa hedduudha ani maqaa isaa illee ni jedhanii abinnat mililikis ni jedhanii maqaan isaa hedduudha joornaalisa irratti akkaan argatti immoo abiyoot zinnash jedhanii maqaan isaa guddaa maaliif guyyaa ol beellee zinnash faarsee beekadha guyyaa tura olseen yaa ummata Itoophiyaa wanni ni galata naa galfattan abi zinnash tana taliqinaa teessee halkanii guyyaa hangaan abaaraa jedhu nuti hoggaa sanna naa eebisaa jechuutti hin beeknu naa abaaraa jechuun ni abaarree turre saniifuu ardaas boruus qabsoon teenya mirga Hisi, tanah warana kabafaa jettanii ifuun sodaatila. Waraanni Itoophiyaan jiru. Mister gaafii qaban. Faddalu yaa. Gaafii qabu gaafii akka sabaatti. Fakkeenyaaf ammoo uummanni Oromoodhaa haalli qabsoo isaadhaa sadarkaa kana ga'e. Akka saba Oromootti maaltu tommaaf isaaf ni barbaachisa? Nuuf akka Oromootti dhaamsa qabdu maali? Ani akka Oromootti wanni na barbaachisu. Gaaddisa Oromoo hajaa'isan. Gaaddisa Oromoo tokko jaarree jedhi beekadhu. Gaaddisni Oromoo san cimee itti fufuu qaba. Nuti Itoophiyaa Itoophiyaan nu wajjin dhuftee nu wajji haasa'uu qabdi malee nuti akka gaaddisa Oromootitti Oromoo ijaartee aba Oromoon akkana gabbaatee guyyaa sadii karaa ta'uu dhaabbattee Itoophiyaan baasanii baddi baleeyyan waan isin gaaddisa Oromoo san jalatti Oromoon ijaaramuu qabdi amma gaaddisa jajjabeessuu qabdi. Dubbiin gaaddisaa tun dubbii basiita isatti fakkaatin dubbiin maan amma Itoophiyaa tan hunda kanatti gilgilchiiftee gugusite dubbii gaaddisa Itoophiyaa gaaddisa Oromiyaa kana gaaddisa Oromiyaa san jala ijaaramuu qabdi Oromoon galatooma akkanaan isin jaana Amajiti tu argaan kan Oromoo filamee Oromoodhaaf mataa ta'e jechuudhaan shukrii kuma taaziyaa keessa duuban sujuunnee jechuudha. Duuba argaan kan amma tokkoo fi walqixa amataa namicha kanaaf du'aa godhuu turee jechuudha. Arrammoo waan naftanyaan galtee mallasuu irratti hin hojjetin nurratti hojjetee jechuudha namicha kun. Goobanaa jaacee ka miliyoona 5 Oromoo fixee Oromoo miliyoona 15 deebisee jechuudha. Nuti galtee har'a Oromoon gaafa san wal quban qabdu har'a Oromoo takka taatee xiqqaa guddaa fi qeeroo fi qarreedhaan haala sichaatiin abbaa galtee amantiitii fi abbaa galtee gadaatiin Oromoon xiqqaa guddaan horiin Oromoo leenarraan tana haruma Oromoon deemtu deema. Kanaafuu Abiyyuu Ahmad tana naasuu uummata Oromoo akkana rifachiisa kanarraa waan ajaa'ibee isa galtee duumaan rabbiin nu furuudhaa taa'ati itti dhiisaadhaaf yakki subhaana rabbii.
gaariidha yaa obboleeyyan biyya nuti uummata oppiidiyoota na takkaa guyyaa tokkollee oppiidiyoota naatuutu galmaan nu guyyaa takkaa nu ceesise jennee takkaa guyyaa tokkotti rafnee hin beeku. Yoo taatee hokkam jenne beekta akkuma silaa nama hamaa keessaa namni qooqaan nama dhalate jenneeti hoggaa isaan maqaa biraa himatanii nuti adaan sana odiippaadha jedhanii haasa'u biraa afaan mimmi'eeffatanii nu as baafne nu maqee balle. Garuu adeemsa keessatti wanni isaan dura dhaabbatamee takkitti isinummaan Oromoon tunu beekadhu dubbiin Oromoo dubbiin tunu galti. Wanni isaan qabsootti goona jaan sabboonummaa Oromooti jaan. Sabboonummaan Oromoo takka fardaatti luugama qabannee oriyaa dhufneen bar sabboonummaa Oromooti. Hoggaa sabboonummaa Oromootiin balleessina jaan maaliif deemanii atuuni beekte jechuu fedheeti. Namni irraan tan nuti waan takka qabnu meenaa isin Oromoon diinagdee isin qabdu. Oromoon wannummaan isiin amata shantamman kana qabsoon gootee dhufte sabboonummaa. Gaafa wata sabboonummaa kana karaarraa mammaysineeti amaara gugurraachasan isin as baafna jedhanii dubbii isaanii dubbii jedha. Jarri dura kanuma duraanuu cidhaan nu qabee akkasii nu godhaa ture sanii bar jarri. Bas akkasuma hojii nuti oliiffa jijjiirrannee jirra. Ilkeen duraan wayin ciniinnu san nu keessa deebitee jirti. Waan isin jettan ni dhageenya nuun jechuudhaani hanga kanaawu amata lameen kanaawu nu soban malee dhoofsineef malee jaabooni hin oolchi ni rafne seen ijumoolee dhaqaanne malee akkanuma ijoolee dhaqaanne malee ammaa sataanaan qabsoon teenya galma geessi qabsoon teenya dhiiga uummata keenyaatiin galma geessi yeroo gabaabaa keessatti Oromoon fedhii isiin guuttatti jeetiin amanaan akka nama tokkootitti. Moda arras borus umada umatin gatte khanamarran dhaabbanni guyyuu dhumaa oolan faayidaan qabdu sirna gartee gabroonfataan kun lafarraa isin duguugine karaa barbaachisuun namu hidhannoo teesse hidhattanii dura dhaabbachuu qabdan malee nama heeraa seera qabu hiriiraan dura dhaabbati arraboo dirii dhaabbatee qawwa jijjiiramu qabaan isin hin jaa.